Nageenyi fi jaalalli waaqayyo hunduma keessaniitii fi haa ta'u jechaa hundumti keessan akkam jirtu akkam yoo nageessanii akkamiin turtanii guyyaa har'aatiin kan nu ga'e waaqni keenya galanni ulfinni teessoo isaa Aariyaam irratti isaatiif haa ta'u jechaa guyyaa har'aa kana immoo ergaa jabaa tokko amantoota Pirotestaantiitiif dabarsuu barbaadeetan jira. Innis maalidha yoo jettanii akkuma beekamu amantaa Ortodoksii fi amantaa Pirotestaantii tokko kan taasisu wanti guddaa tokko ni jira. Innis maalidha? Macaafa qulqulluudha. Kan Ortodoksii 81tti amana, kan Pirotestaantii immoo 66tti amana. Baay'ooniin qabiyyee kitaabota kanaa lammaniyyuu ergaan isaanii, barsiisni isaanii maalidha yoo jettan nagaa, jaalala, tasgabbii, wal kabajuu, ulfina walii kennuu fi hunduma faana nagaan akka jiraannu macaafni qulqulluu nu barsiisa jechaadha. Haalli doktariinii garuu lachan keenya amantaa Pirotestaantiis amantaa Ortodoksiis adda gochuu danda'a jechaadha. Kanarraati kan hafe garuu yeroo baay'ee namoonni baay'een waa'ee amantaa isaanii dhiisaniiti waa'ee amantaa namaa yommuu dubbatan nageenya kan ofii dhiisanii kan biraa kan qaama biraa ceepha'u yeroo itti baay'ate keessa jira jechaadha. Kun maalirraati kan ka'edha? Wal danda'uun amantoolii, wal danda'uun kiristaanotaa wanti tokko nu taasisu jaalalli, hojii gaarii, duudhaan akka aadaattis akka amantaattis qabnu hedduun otoo jiru kaanee miidiyaa garaagaraa irratti yaada garaagaraa walii laachuu fi wal ceephoon yeroo baay'ee kan itti baay'atedha. Kun maaliif ta'e? Dhugumatti wangeelli keenya, wangeelli keessanis wal jibbaa, wal balaaleffadhaa, kan kootu caala, ankee hir'uudha, kan koo guutuudha, kan koo sirriidha, kan kee immoo sirrii miti jennee walirratti haasa'uun barbaachisaadhaa ilaata kan jedhuufan ergaa kana isiniitiif dhaamuu barbaadeera. Hunda dursa bu'uurri amantaa kamii, ka'umsi amantaa kamii, jalqabni amantaa kamii amantaa Ortodoksii akka ta'e hundi keenya ni beekna jechaadha. Nama Pirotestaantii tokkoon gaafattanii amantaan kee jalqabaa maalidha too jettaniiti yookiin amantaa Ortodoksii yookiin immoo amantaa waaqeffannoo addaa isiniin jechuu danda'a. Kanas ta'e sana garuu baay'ooliin isaanii mana kiristaanaa keessa jiraatanii waaqa tolfama waaqessuu danda'u. Inni kun har'as hin dhabamne gara lama kan jiran. Gama tokkoon waaqa waaqessaa, gama tokkoon immoo waaqa tolfama kan waaqeffatan jiraachuu danda'u. Kana bira darbee garuu namni tokko maatii 5 qabu, maatiin isaa gosoota amantaa 5 keessa jiraachuu danda'u. Mana tokko keessaati amantaa maatiin nama tokko 7 ta'anii amantaa 7 kan qaban jiru. Maal jedha wangeelli keenya kanarratti? Macaafni qulqulluu maal jedha kanarratti? Jennee gaafa ilaallu yoo isinii danda'ame hunduma faana nageenyaan jiraadhaa. Abaluu natti aanaa, abaluu narraa fagoodha, inni na fakkaata, isheen immoo na fakkaattu jennee
nama amantaa isaan laallee jibbuun waaqnis hin jaalatu namnis hin jaalatu isa kana jecha. Wantoonni tokkummeessan dhimma biyyaa irratti, dhimma misoomaa irratti, dhimma wal faana jiraachuu irratti, dhimma wal deeggaruu irratti, dhimma biyyummaa tokko taanii otoo jirru doktiriinii amantaatiin garaagar ta'uun keenya wal akka jibbinuudhaaf, diina akka wal irratti taanuudhaaf wanti nu taasisu tokkollee hin jiru. Maarree obboloonni keenya isinis warri Pirotestaantii macaafa qulqulluu kan dubbise isin keessa yoo jiraate, kan beeku yoo jiraate, mana kiristaanaa Ortodoksiitti harka qabuun sirrii miti. Seerri isin eeyyamu, Waaqayyo isin eeyyamu. Hunda dursa namni waan amane beeku, Waaqatti bulu beeku, Waaqa isa uume beeku, waa'ee namaa hin haasa'u. Maaliif? Quba tokko gaafa namatti qabnu warreen hafan isaan kun immoo gara namichaa ilaalu. Ati hoo ofiin jedha. Kana irratti gaa abbooliin keenya darban wal danda'anii, wal kabajanii, ulfina walii kennanii har'as wal faana jiraachaa jiru. Kaleessas wal faana jiraachaa jiru. Gabaa tokko oolu, awwaala irratti wal argu, gammachuu irratti wal argu, gadda irratti wal argu, misooma irratti wal argu, dhimma naannoo irratti wal argu, dhimma amantaa irratti garuu garaagara. Nama hundumaa nama amantaa kamiiniyyuu adda kan isa godhu, adda kan isa taasisu amantaa haala waaqeffannaa fi waaqeffannaa isaa doktariin amantaa isaa qofaadha. Namni namadha. Funyaan tokko, funyaan lama, ija lama, gurra lama, afaan, ija, miila, harka 5, quba 10, luka 2 kan qabu hunduu namadha. Nama erga ta'ee nama namummaa isaatiin kabajuun, ulfina walii kennuun barbaachisa. Namni waan ofii hin beekne yeroo baay'ee waa'ee namaa haasa'aa oola. Namni waa'ee namaa haasa'u immoo waa'ee isaa waa hedduu waan danuu waan hin beekne jira. Namni immoo waa'ee namaa hin haasofne yeroo baay'ee waa'ee isaa waa baay'ee beeka. Kanadha waan ta'eedhaaf biyya abbooliin keenya amantaan garaagar ta'an iyyuu misoomaan ijaaran. Amantaan garaagar ta'an iddiriidhaan du'a irratti, gammachuu irratti, dhimma misoomaa irratti, dhimma nagaa irratti waliin hojjechaa turan nurra ga'ee akkamitti biyyi keenya rakkoo keessa galuu danda'a? Amantoonni amantoota irratti akkamitti odeessu? Amantaan tokko amantaa tokko akkamitti ba'ee ceephaa? Kan kiihoo gaafa jennee gaafannu immoo ammam kan isaa beekee jira isa jedhu irratti immoo deebii bal'aan barbaada. Kanaaf egaa namoonni baay'ee kabaju, seera qaban, heera qaban, waa'ee namaa hin haasofne, waa'ee namaa hin dubbanne, waa'ee namaa yeroo hundumaa hin yaadne baay'ee isaanii jiru. Warreen kabajaatiin amantan qabatanii buloonni keenya Pirotestaantii taatan waa'ee namaa kan hin haasofne, waa'ee keessan qofa kan barsiistan, waa'ee keessan waan barbaaddan, haala barsiisa keessan qabatanii waan barbaaddan baatanii lallabuu dandeessu. Wal ceepha'uun haafuu, ankootu caalaanii haafuu, kan kootu guba jette haati barbaree akkuma jedhamu, haati barbaree kanuma koo gubaan sun hafee isinis amantaa qabattan qabattanii nutis amantaa qabanne qabannee otoo nagaa wal faana jiraanne isa jedhuuf hundumtuu waaqa nagaa lallaba, hundumtuu waaqa jaalala lallaba malee seexana kan lallabu hin jiru, seexana kan jajjabeessu hin jiru, hanna soba saamicha kan lallabu waan hin jirreedhaaf wangeela ta'uu qabannee doktariiniin adda yoo nu godhe iyyuu kamta amantaa sirriidha abbaatu beeka, kamta amantaa dhugaadha abbaatu beeka waan ta'eedhaaf kanarratti obboloonni keenya warri Pirotestaantii ergaa kana dhaggeeffattanii yoo seeti tole yaadni kun sirriidha yoo jettan laayikii gootanii, sheerii gootanii, sabiskiraayibii gootanii akkuma ergaa obboloota keenya musliimotaaf ergaa dabarsee amantaa Pirotestaantiifis ergaa gabaabduu kan dabarseera. Kutaa sadaffaaf itti aanu keetti immoo amantaa Ortodoksiidhaafis ani keessa wantan jiruudhaaf isas ija miizana yookiin immoo madaalli ilaalee keenya keessas waan jiru dhugaa jiru isinitti himee
otoo kabajaa wal faana jiraanne maal fakkaata kan jedhu qabadhee dhufee jira. Waan dhaggeeffataniif galatooma. Yoo isin tole share godhaa, subscribe godhaa. Yoommoo isin turuu baate dhiistanii bira darbuu dandeessu waan ta'eedhaaf yaada hin taane, yaada hin malle, yaada gaarii hin taane, yaada hin tokkummaa isin asirratti barreessuun faayidaa kan hin qabne ta'uu isaa isinitti himuun barbaada. Guddaa galatoomaa, Waaqayyo isin faanaa ta'u, baga geessan guyyaa har'aatiin hunduma keessan lafa jirtanitti eegumsii fi dhiifamni Waaqayyo isiniif haa baay'atu, nagaatiin naa tura.